Jireenya kee keessatti mul'ati tokkoof tokko qofaadha. Mul'ata lama qabaattee yoo deemte aduu addee tokkoon hin bahe hafta. Arba lamatti hidhameera jedhan. Arba lamatti hidhamee guddateedha. Arba lamatti hidhamee guddateedha. Arbi kun gaafa hidhamu gudunfaan isaa suni yookaan funnoo qalloodha. Funyoon suni arba haga hidhuu jalqabdee ijoollummaa arbaarraan jalqabdee funnootti hidhe. Yooyaa nuuf dhiyaadhaa. Wanta dubbiseerraa yookaan wanta dhaga'eerraa isiniif qooda. Taasuni Wanta dubbiseerraa isiniif guyyaa har'aa waan ta'u isinii dhiyeesseeraa ta'e as dhiyaadhaa. Warri miidiyaa keenya yookaan chaanalii keenyaaf haaraa ta'an saskiraayib gochuun, laayik gochuu fi koomentii kennuun naaf jalqabaa. jireenya kiyyaarraa wanta barnoota ta'e hadha ganama kana siif qabadhee dhufeera. Ati akka nama tokkootti yaada keeti, akeeka keeti, qalbii keetii fi qooda qalbii keetiillee walitti qabadhuutii sirriin na dhage. Eessallee hin deemne yaada. Haala hamaa keessa jiraachuu dandeetta. Akeeka hamaa keessa jiraachuu dandeetta. Jireenya hamaa keessa jiraachuu dandeetta. Lafa gadi namni itti sin dhagine keessaa achitti dhokattee hafuu dandeetta. Lafa limixii gadi fagoo, lafa namni tokko si dhaguu hin dandeenye keessa jiraachuu dandeetta. Jiraatteellee keessa darbiteeta ta'uu dandeetta. Jireenyi ati amma jiraattuuf jireenyi ati boru jiraattu hadhaan hin madaallamu. Jireenyi ati amma keessa jirtu kun kaleessaan hin madaallamu, borullee kanaan hin madaallamu. Maaf jennaan lafa namni sin beeknerraa, lafa eenyu sin beeknerraa, obboleessa kee sin beeknerraa kan si dhaggeessi waame yoo jiraate jireenya Waaqayyooti, akeeka Waaqayyooti, waamicha Waaqayyooti. Ati mul'ata duraanuu uumame qabda. Jireenya kee keessatti mul'ata sani garuu maal gochuu qabda? Aktiveet gochuu qabda. Aktiveet gochuu qabda. Aktiveet jechuun enable gochuu jechuudha. Enable gochuu jechuun immoo akka inni lubbuu horatu itti horuu jechuudha yookaan itti godhuu jechuudha. Maaliif jennaan jireenya keenya keessatti mul'ata nama hin qabne hin jiru. Adeemsa keenya keessatti, karoora keenya keessatti, deemsa keenya keessatti namni mul'ata hin qabne hin qabu. Garuu mul'ati nuti qabnu mul'ati keenya mul'ata sirriin beeknu yoo ta'e addee hadha geetu sana addee boru geettu kan siif murteessu mul'ata sirrii fi isa clearified yookaan clearly defined vision kan jedhamsa. Sirriin kan hiitee beekte ta'uu qaba. Jireenya kee keessatti mul'ata lamaaf sadi qabaattee hin fiigin. Tokkoyyuu adoo hin qabiin hatta. Karaa irratti kufta. Adoo biraa hin bahin lafatti hafta. Maaf jennaan jireenyi akka nama muka lama yaabuuti. Nama tokko ta'ee muka lama yaabuu hin danda'u. Harka lama qabaataneef muka lama yaabuu hin danda'u. Jireenyi akkas. Kanallee qaddee sanillee qaddee ta'inaan tokkoyyuu adoo addee hin baasin karaatti hafta. Jireenya kiyyarraa waan yookaan waan isin barsiisu tokko an gaafa baadiyaa keessa jiru mucaa guyyaa tokko jireenya kiyyarraa hin maqin yookaan wanta qabadhee itti deeme sanirra adoo hafin nama dhumarratti riizaaltii kiyya arge keessa tokko anarraa waa barachuu dandeetta. Maatiin kiyya kan barate hin jiru. An nama mucaa 13ffaadha. Maatii kiyyaaf mana maatii keenyaa keessaa mucaa isa dhumaati yookaan quxisuu yookaan maadhaa. Nama akkasii ta'ee nama naan dura barate tokko adoo hin jiraatin baadiyaa fagoo lafa namni nama gorsu yookaan nama womaa wanta tokkorraa argitee baranneerra keessa jiraatte, lafa akkasii keessa jiraatte, lafa onaa akkasii keessa jiraatte, lafa fagoo akkasii keessa jiraatte, baadiyaa akkasii keessa jiraatte gaafa hadhaa nama lafa ammaa irra hin jiraadhu ta'a. Addeena jedhee isinitti himu garuu hadhaa addee ga'uu yaada ga'eera ammallee ganaanaa hafa. Mul'ata kee keessatti milkiin baay'eedha. Milkiin baay'ee. Milkiin yookaan milkooyinni yookaan milkiin jireenya kee keessatti sadarkaa qaba. Sadarkaa jalqabaa yoo barattee xumuruu taate xumurtee biraan ba'uun keessuun mul'ata kee keessatti
bu'aa isa jalqabaa yookaan milkii isa jalqabaati. Milkiin achitti hin dhaabatu, milkiin hin deeman, milkiin itti fufaadha. Milkiin success gaafa jedhu milkii jechuun waa'ee successiiti. Successiin isteeppii ati ittiin jireenya keetti dhugoonsaa deemtudha. Jireenya kee keessatti milkii baay'ee keessa darbite. Chaalenjii baay'ee keessa darbite milkiin biraan baata. Milkii san immoo tokko. Milkiin tokko illee irraan dhaabbatu. Milkiin itti fufa. Kan garuu ati sirreeffatu qabdu viizhin yookaan mul'ata. Mul'ati tokko. Jireenya kee keessatti mul'ati tokkoof tokko qofaadha. Mul'ata lama qabaattee yoo deemte aduu addee tokkoon hin bahe hafta. Karaarraa maxxa, karaarraa hafta. Waan isin dinqu tokko wanta dubbiseerraa yookaan wanta dhaga'eerraa isiniif qooda. Arba lamattu hidhameera jedhan. Arba lamattu hidhamee guddateedha. Arba lamattu hidhamee guddateedha. Arbi kun gaafa hidhamu gudunfaan isaa suni yookaan funnoon isaa suni funnoo qal'oodha. Funyoon suni arba haga hidhuu jalqabdee ijoollummaa arbaarraan jalqabdee funnootti hidhe. Gaafa guddatee arbi guddaadha akka isin beektan qaama isaatiin guddaadha. Adoo harkifatee wanta san xaruu danda'a, funyoo san xaruu danda'a. Garuu waa isin hubatu qaddanu gaafa mataan namaa hidhame gaafa waan tokkoon daangeffamte ideensa kee keessatti akeeka keessatti hidhamaa teete jiraatta. Mataan kee hidhamee jiraata. Akkuma arba kanaa arbi kun ijoollummaadhaan jalqabee funnoo qal'oodhaan hidhamee jiraataa ture. Akkuma amalatti ta'etti funnoota harkifatee dadhabe yeroo jalqabaatiif jechuudha. Ilmee gaafa ta'etti gaafa wanta diqqaa turetti arbi kun harkifatee funnoo san xaruu dadhabe. Funnoon sun baay'ee qal'oodha. Baay'ee qal'oo. Funnoo san garuu harkisee dadhabeera. Gaafa ijoollummaa isaatti jechuudha. Arbi kun guddatee gaafa guddaa ta'u funnoo san xaruu danda'a. Gaaf tokko arbi kun maaliif hidhamee akkana ta'e jennaan ijoollummaatti funnoo tanaan waan hidhameef ammallee waa hin xarre yookaan waan kutee hin deemne itti fakkaatee akkasitti hidhamee hafe naan jedha namichi kitaaba kana barreessa. Arbi kun ijoollummaa isaatti wanna funnoo sana hidhamee hafeef ammallee funnoon tun gadi nadhiichu yookaan hin cittu yookaan hin kutantu jedhee sammuu isaa keessatti waan yaadeef erga guddatee funnoo san xaruu danda'ellee ammallee akka hidhametti hafe xaree deemuu dadhabe kutee deemuu dadhabe. Maaf jennaan ijoollummaatti maa ekspiriyaansi godhe maan aadeffate wanni inni aadeffate tokkoof tokko jiraate hidhama waan jedhu sammuun keenyallee kanuma. Wanta kana hin dandeenyu biraan ba'uu hin dandeenyu kana godhuu hin dandeenyu yoo jennee sammuu keenya hiine akkuma san hin dandeenyu. Kanaadha mul'ata keetiin hin du'in kan gaafasin jedheef mul'ata keetiin mul'ata badaa hin qabaatin, mul'ata hidhamaa hin qabaatin, mul'ata bal'aa daangaa kan darbee deemu mul'ata akkasii qabaadha jechuu barbaadeeti. Akkasumas akkuma arba kana arbi kun kutee deemuu danda'u gara baddaatti gara bineensaatti makamuu danda'a ture erga guddatee funyoo kana xaruu danda'a ture. Haa ta'u malee arbi kun waan jireenya isaa keessatti hidhamee hagas tureef ammal danda'een xaruu jedhee sammuu fi amansiise waan ta'eef funyoo kana xaree deemuu hin dandeenye. Akkasuma jireenya keenya keessatti mul'ata keenya biraan ba'insa funyoon baay'ee funyoo kana baay'ee ifirraa kutiisaaf yaalleerra ta'e funyoo sammuun namaa gaafa daangeffame gaafa hidhame gaafa sodaan qabame gaafa hin danda'uun qabame gaafa dadhabinni ifirratti labsa eessa ga'uu hin danda'a. An addeegee gaaf tokko qabadhee isin dhufa garuu addee kaleessaa hin jiru. Maaf jennaan mul'ata fagoo qabaadheeti. Mul'ata dheeraa qabaadheeti. Dheeressi yaadi if jalatti hin laalin, if jalatti hin yaadin, if jalatti hin deemne, if jalatti hin ijjatin. Ijjadhu deemi fageessi yaadi ila kee achi dheeressa miila keetis dheeressa miila keef jalatti
if jalatti hin deemin fageessi hiixadhu deemi. Akkuma hiixatte deemtu akkuma san waan yaaddeen biraan baata. Kun kutaa motiveeshinaal yookaan mooraalii keessan yookaan hamlee keessan akkaataa ittiin kakkaasuuf hadha ganama isin maqeeffadhe yookaan pilaanii godhadhee dhufe. Kanaafuu jireenya keessan keessatti gadi hin qabinaa, hin tuffatinaa, maatii keessaa dhuftane ilaalinaa, lafa keessaa kaatane ilaalinaa, hiyyummaa keessa hadhaa kana ilaalinaa, hiyyummaa maatii keessanii ilaalinaa. Hiyyummaan keessan hadhaa milkeenya keessan boruu hin daangessu. Kan isin daangessu yoo jiraate ilaalcha keessan hin danda'u. Gaafa isin irratti labsame hin danda'u. Gaafa isin irratti dubbatame sammuun kee gaafa hin danda'u barate eessa ga'uu hin dandeettu. Garuu yeroo hundumaa hamilee nan danda'a of keessa qabaadha. Hin danda'a achi hin ga'a, lafa san hin ga'a, bakka barbaade hin ga'a lafa jedhu if keessatti sammuu kee keessatti labsii moo'ichaa qabaadha. Moo'icha ofirratti labsi. Lafa yaadde hin geette tarbi ati hin baane hin jirtu. Dhooqa keessaa kaatee tarbi ati irratti hin baane hin jirtu. Fiitee ati irratti hin ijjanne hin jirtu. Gaarri ati hin cabsine hin jirtu. Mukni ati kaachee hin baane hin jirtu. Muki sun gaarri sun hundinuu rakkoo hadha sirra jiraatu. Isa saniin fakkeessee itti dubbataa. Of course ijoolleen baadiyyaa keessaa dhufu. Of course ijoolleen jireenya hiyyummaa baraan lafa san hin geenye wanna kana irraan bahuu hin dandeenye, biraan bahuu hin dandeenye jennee ofirratti labsuu dandeenya. Garuu akkasitti jireenya keessan keessatti lafa hin geenye murteeffattaniif ka'aa deemaa. Jireenya moo'ichaa ofirratti labsaa, lafa yaaddanii ga'a. Kana isiniin jechuuf jireenya kiyyarraa guyyaa tokko karaa suur-sagaleetiin yookaan viidiyootiin qabadhee isinii dhufa. Hadhaa oodiyoo kanaan wanta isin jajjabeessu lafa isin jirtanu beekuu dhabaadhullee akka keessa jiraadhee keessa darbee dhufee hadha namaa ganaa ga'e waan beekuuf namni hundinuu muuxannoo akkasii keessa hin darba jedhee sagalee akkasii kana yookaan ergaa akkasii kana ganama kana isinii qabadhee isinii dabarseera waan ta'eef hundi keessanuu jireenya moo'ichaatiif mul'ata sirrii, mul'ina sirrii qabaadha. Mul'ata sirrii gaafa qabaatan mul'ata hiika qaba. Mul'ata defined vision. Clearly defined vision kan jedhan isa san gaafa qabaatan mul'ata keessan biraa hin baatanii. Naaf galatoomaa wayyamaa isin jaalladhaa. Chaanalii keenya yoo isinitti tole subscribe godhin biraan darbinaa. Karaa kanaan isin dhaqqaba waan ta'eef na jajjabeessaa. Like comment naaf godhaa. Comment naa kennaa, yaada naa kennaa. Like button san tuqin darbina, subscribe button godhin darbina isin jaalladhaa. Roosif Akaadaamiin kana caala ammallee darbee waan baay'ee isiniif yaadeera. Kanaafuu nurraan fagaatina isin jaalladhaa. Shalom galatoomaa ulfaadhaa eebbifa.